4 kiiloo situ aane kaafadhu eeboo keellolii 4 kiiloo situ aane kaafadhu mancaa keellolii 4 kiiloo situ aane 4 kiiloo situ aane 4 kiiloo situ aane maasaan gamaa lafan baatu. Mirisaa ajaa'iba acaalaa nuti achi geenye deebine dhugaadha. Miiraan waanuma har'allee har'arra teenye miirri sun ammayyuu lubbuu qabachuun hin danda'ama. Garuu waanuma waraana labsitu fakkaata waltajjii irratti gaafsanaa. Jarris ijibbaata falmatu bitta. Nu beekuu bar kanaaf shoror kaa'u ijibbaata falmatu ijibbaata waan ta'eef kan isaan ijibbaata nuti gara injifannootti deemaa jirra. Ka'a waan qabdaniin lolaa jetteetuma waanuma ummanni ka'ee akka inni lolu kakaastudha miira kana keessatti kan hubachuun danda'amu. Deemtee immoo 4 kiilootti situ aana jechuun kan keetii qe'ee kee keessa jira sii malaa dhaqiitii qabadhuudha waansa. Dhugaadha. Haalli biyyattii kun akka sirrooftuuf Oromoon 4 kiiloo galuu qaba ka jedhu ejjennoon qaba. Siyaasni Oromoo qofa miti. Akkuma walii galaattu jechuudha. Dhugaadha. Dhugaa sitti himuudhaaf performaansii yeroo sanatti isaan irra jiran sanarratti waraanuman labse. Maaliif dhaabbileen Oromoos undergroundii akka wal gargaaraa jiranittan quba qaba. Oromoon akka kanaan duratti wal dura dhaabbachuu isaa hooldi godheera. Kanaaf murna sana fuulleetti arganneerra jechuudha. Kuni jechuun maal inni dhaabni Addawaayii keessa jiru OPDO'n duraanii ODP'n amma keessatti tiim lammaa warri jedhamu kun front laayinii murna sana yeroo isaan faayit godhan gaafa isaan faayit godhan Oromoof salphate qabsichi bar. Kuni jechuun maali akkuma siin jedhe sana Oromoo cabsuudhaaf Oromoo fuuldura kaa'uun dirqama. Yeroo sanatti kan isaan ergama isaanii bahachaa turan immoo dhaaba amma maqaasaa jijjiirratee ODP yeroo sana OPDO ture. Oromoon front laayinii murna sana otoo hin ta'in kan argachaa ture dhaabuma ijoollee isa keessaa baate kan afaan faayit gochaa ture waan ta'eef. Kama fuulleetti wal arganneera. Fuulleetti wal argate jechuudha sabni kun. Itti deebina haasaa kee itti deebina bilbila qabna gidduutti kanaafan. Hello. Hello. Nagumaa. Nagaa akkam? Fayyaadha. Eenyu eessaanuu bilbiltu? Hamza Muhammad jedhama. Tolee Acaaluudhaaf kallattiidhaan gaaffii yookaan yaada? Tolee duraan dursa Acee akkam? Nagaa akkam? Jirta nagaa? Nagaa baga jiraatte. Baga nuuf jiraatte. Atis mootiiko. Acee keenya guddaa si jaalna dhugaa dubbachuuf ati onnee uummata Oromoo hunda keessa jirta. Ayyee. Nutis akka malee hedduu si jaalanna. Ayyee naa jiraadha. Wanni kee waan yeroo gabaabaa bilbila kanaan dubbatamee xumuramu osoo hin taane waan hedduu seenaa Oromoo keessatti nama siidaan uummata Oromoo gara fuulduraatti illee si yaadatu keessaa isa tokko. Ayyee galatooma. Kana yoo jedhu qabsoo uummata Oromoo keessatti kallattii garaagaraatiin wantoonni ati taasisaa turtee fi hedduu kan nama gammachiisuu fi walgahii garaagaraa irratti onnee keenya keessaa kan dubbataa turte waan ta'eef hedduu si jaalannaa hedduu si galatoofannaa. Itti aansuudhaan kan jechuu barbaadu yeroo ammaa kanallee haala garaagaraatiin qabsoo uummata Oromoo kan duubatti yookaan waan garaagaraatiin fashalaa jiru kana keessatti illee yaalii kee akkuma duraatti cimsitee akka itti fufuusin jechuu barbaada. Ayyee. Guddaa si jaalannaa galatoomaa isa hundaa isin jaaladha. Tole Hamza baay'ee galatoomi yaada keetiif. Tole Acaalu haasaa keetti deebina gaadhaan si jalaa citee dhiifama. Yeroo sanatti egaa Oromoon bifa neegamnee fi bifa jechuun hawwii uummata keenya waggaa dheeraa ture kanaan tokkummaan isaa cimee keessaanis alaanis yeroo murna sanatti muddamu turedha. Kanaaf innis immoo akkuma siin jedhe ijibbaata yeroo sanatti
meeshaan uummata irratti dhuka'u ijibbaata fakkaata malee nama ofitti amanu yookaan murni sun otoo ofitti amane egeree isaatiif otoo yaadee Namboo kun otoo itti gulufa namni dhume inni qabatu numa qabata. Egaa warreen kana asii deemanii Maqalee fi Adwaa bilisa baasanii asii gadi 4 kilootti gulufuun isaanitti hin ulfaatu jedheetuman innaa sanas taankii fi madfiin jira. Ammas sanuma. Tokkummaa hawaasa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti tokkoomee fincilee irreesaa agarsiisaa ture sanatu ejjennoo kan akkam fudhadhu na godhe jechuudha. Tolaa caalumee kanaan asuma kanaan kaasa ammas anniisaan yookaan ofitti amanamummaan ati yeroo sana qabdi baay'ee olaanaadha. Murtee egaa murtee abbaatu fudhata. Personaalii kan koon sittime waanan godhu hunda itti amaneen godha. Gaafan waan kana godhu garuu tarii yoo harka jaraa bu'e yookaan tarii nan du'a laata waan akkasii kun Waaqayyoof haa galatuna keessatti hin humne maaliif an harka isaaniittan guddadhe waggaa 17 irraa kaasee